Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa kuni chaanaalii kiyya lammaffaadha. Ani Shimee Maanii deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo irraa keessatti YouTube baanarii akkaataa itti hojjennuu fi saayizii meeqaan akka hojjennuun isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Jalqaba irratti YouTube baanar jechuun namoonni hin beekne kunoo YouTube keessa erga akkana seentanii booda jechuudha. YouTube nama barbaadanii keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu. Kunoo isa kana jechuudha. Isa duubaa kana yeroo baay'ee suuraa yoo isin irratti galchitan isiniin fudhatu. Maaliif akka isinii fudhachuu dideen isinitti agarsiisa jechuudha. Kabajamtoota jalqaba irratti applicationii Pixellab jettu tana yookiin PixArt jettu buufadha Google keessa. Ani Pixellabidhaan isinitti agarsiisa. PixArtiin illee hojjechuu waan danda'uuf jechuudha. Kabajamtoota egaa applicationii kana erga buufatanii booda haala kanaan keessa isaanii bantu. Okay, duwwaadha keessa akkanatti jira jechuudha. Jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan erga haala kanaan bantanii booda kunoo bakka sarara kanneen bakka tuttuqaa kan achi ni tuqxu. Image size kan jedhu ni bantu. Amma baanarii hojjechuu yennaa jechuudha. Baanarii isaa saayizii beekuutu nurra jiraata jechuudha. Hojjechuu keenyaan dura saayizii isaa beekuutu nurra jiraata jechuudha. Erga achi tuqxanii booda kunoo akkanatti lakkoofsi nu dhufa. Lakkoofsa kanneen sirreessuu qabna. Lakkoofsi baanariin YouTube'n nu fudhatu saayiziin isaa qabxii guddaan kana jechuudha. Wanti beekuu qabdan lakkoofsa kana hin balleessitu. Lakkoofsa kana sammuu keessanitti qabadha. 20 48 jettanii kan garanaa kan ammoo jechuudha. 11 52 kana haala kana yeroo galchitan kunoo saayiziin isaa akkanatti isiniif sirraa jechuudha. Okay, amma fakkeenyaaf jechuudha. Okay, dhiifama. Bakka kanatti jechuudha. Nambarra isaa fakkeenyaaf Shimeemaan jedhi fakkeenyaan hojjechaa jira waan ta'eef isiniif Shimeemaan kana Pixellabii YouTuberri beekuun dirqama isaati jechuudha. Pixellabin YouTuberri barachuu qabaa beekuu qabdu sirriitti isin fayyada waan ta'eef itti fayyadamaan isiniin jedha. Okay, foontii barbaaddanni filattu. Foontii barbaaddanni filattu. Baay'ee jidduu irratti hojjechuu qabdu. Saayiziin isaa akkana ta'uu qaba kunoo. Akkana ta'uu qaba jechuun jidduu irra ta'uu qaba. Sababni isaa moobaayilii irratti ni murama. Kunillee mul'atu, garanillee mul'atu, garanillee mul'atu, asii olillee mul'atu, asii gadillee mul'atu jechuudha. Saayizii isaa yeroo biraa sirriitti akkaataa itti hojjettanii isinitti agarsiisa. Amma saayiziin isinitti agarsiisuudhaaf dhufe jechuudha. Saayizii isaa yoo hin beekin hojjechuu hin dandeessan waan ta'eef. Fakkeenya kana ilaala amma. Okay. Dhiifama. Okay, fakkeenya baanariin kun akkana jennu akkanatti hojjennee jirra. Baanarii kana amma dhaqnee itti galchineen isinitti agarsiisa akka fudhatuuf akka hin fudhanne jechuudha. Save as image godha. Save as image save godheetiin jira. Kun amma already kun beeksisa akkanumaan dhufaa guys rakkina hin qabu. YouTube keessan Chrome keessatti bantu jechuudha. Chrome keessatti bantanii sanbooda okay sanbooda YouTube'n akkanatti isinii dhufa ni bantu. Sanbooda iddoo kana jechuudha. Iddoo kana tuquu hin irraanfatinaa. Kun desktop irra ta'uu qaba. Kunoo akkanatti desktop site kan jettu irra ta'uu qaba. Sanbooda as tuqnaa kunoo profiiliin keessan as jirti. Ishee san ni tuqxu. YouTube Studio kan jedhu filattu as keessa. YouTube Studio. Okay. YouTube Studioon keenya erga akkanatti nuuf bane booda bakka kana filanna. Bakka tana karaa gadiirraa gara oliitti lammaffaarra kan jirtu jechuudha. Isheen filanna. Hanga nu banuuf ni eegna. Hayyee sanbooda branding kan jedhu asitti nu dhufa. Branding isa ni filanna. Sanbooda kunoo profaayilii jijjiiruu yoo barbaadan asii garuu baanariidha waan ta'eef nu baanarii keenya ni jijjiirra jechuudha. Amma as baanariin keenya asitti jijjiiruudhaaf change kan jedhu tanan tuqa. Dura kunoo Shimeemaantuu jedha akkuma argitan keessa jira jechuudha. Kanatu keessa jira. Bilbilli koo baatirii fixaara sorry. Okay, change kan jettu tana nan tuqa. Isheetan change. Yeroon ani change jedhuun inni gaalarii kiyya naa bana jechuudha. As keessa seeneetiin fooldarii filaa fi kunoo tana barreeffamni reefu jechuudha. Okay. Isheerra gadiin tuqa. Kunoo maal naan jedhaa jira amma. Akkuma asirratti argitan kanaa ol
moobaayila irratti mul'atu gara achi mul'atu kana isiniin jedhe san agarsiisaara argitanii ani gasiin jidduu irratti galchee perfectiin galchee iyyuu jechuudha isinillee akkanatti yeroo hojjettan suuraa keessan hanga asiitti hin galchina haga dhumaatti hin galchina yookiin suuraa asirraa ol jiru asii gaditti hafu itti hin galchina jidduu tanarratti waan hundumaa asitti fixa jidduu tanatti hojjedhaa kun qullaa haa ta'u akkanatti naannawni isaa kun qullaa haa ta'u jechuudha akkanatti hojjetame jechuudha jidduu tanarratti kunoo hanga tana bichaa irratti suuraa galchituu barreeffama barreessituun galchituu waan dabarsuu barbaadda waan achirra taa'u akkasinii taa'u barbaaddan sana asirratti galchitanii dan jennaan kunoo dan kunoo itti galeera akkuma argitan jechuudha itti galee jira publish kan jettu ni tuqxu asitti publish already publish godheetiin jira xumuramee jira guys dhumatee jira kunoo asitti amma chaanaalii kiyya bira dhaqeen isinitti agarsiisa okay load kunoo shimiimaan itti galeera argitan miti kunoo isin fuulduratti hojjedhee saayizii isaa hin dagatina baanariin akkanatti hojjetama waan barbaadan gaafii yoo gaafattan deebii isinii deebisuu nan danda'a dhimma kanneen kan wal qabatu jechuudha guys kanaan raawwatee jira saayizii isaa hojjechuudhaaf 2048 baay'isuu 1152 hojjedhaa pixel lab inni ta'a pixel art inni ta'a warroonni kompiitara fayyadamtan immoo photoshopidhaan hojjedhaa warri kompiitara baay'ee namatti tola okay kanaan raawwateera ulfaadha bye bye